guys, har'a isinii deebi'een jira. Akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya. Har'a xiqqoo shanatti toleen jiru. Maaliif adaadhaa kuutaaloo qabee hin ciisti. Shaayii jinjibilatti danfisee fi jennaan hin dide. Kaleessa ajaas immoo danfisee fi jennaan hin dide. Haadhas immoo ajaa dabalee danfisee ilaalaa jechuudha. Sinis kadhadhaafi. Kunoo jalqaba akka kanatti bishaanitti naqadhee kan. Kunoo bishaan bulluqa bireedistii kanatti irra taa'eera. Bishaan qorraan immoo kunuuti jalqaba yeroo bulbulamu bishaan qorraatiin bulbulamu maaliif muraan guddata bulluqa yeroo bulbulamu jecha. Bishaan bulluqa immoo kunuusi. Kunoo gaayis jammareera. Meesinis warri qoricha utaaloo beektan meebii natti maani. Guys, jammareera. Waliin hojjennas. Guys, akka naannoo keessanitti qoricha utaaloo maalidha meelatti maame amma dandeettii koo amma hin danda'u amma hin beeku itti fuffunaaneeru. Itti fuffunaanennaan gadide. Utaaloon gannaammoo namatti hin tolu namatti qorraa. Amma itti naqachuu kan deemaa jiraachaa guys. No, haala kana sudah ini. Kita nak air jera, yo itu ada ini batawan jadi mesti saja. Kuno guys, hara kanan danfee jira garuu baay'ee furdatee jira hara. Bishaanitti dabalannee bakka geessifannee yeroo inni lammata danfu immoo sukkaaratti itti nam'aa jecha. Itti qabata waan ta'eefu lakkoofsa isaa itti xiqqeessine lakkoofsa lama lakkofne. Guys, kun baala baarzaafiidha jecha. Kunis qoricha aja'u. Kun immoo jinjibilas qabaa, sunqoos qabaa, abasuuda gurraacha qullubbii adii qabaa jechuudha. Kunis qoricha waan ta'eef walitti danfisiiseetanii ulachiisaa jechuudha. Walitti danfumee akkasitti waan anga'u. Kun haala kanaatiin ajaanis danfee jira waan ta'eef amma sukkaaratti naqatan deemaa jira. Amma danfee jira. Kun sukkaaradha itti naquu kan deemaa jira. Soalnya minta ya duit, saya malah
wanyaatutti coccooseeta yeroo inni danfu akka fooxaa jalatti itti ulaa jechaadha. Gaayis amma ajjaan gara bishaachuutti jira. Amma burcuqqootti naqeetan geessaafi jecha. Kanatti naqeetanii geessaa. Haala kanaan qopheesseefiin jira waan ta'eef amma nan geessaafi oo. Nagaan isinii baasa waamilii keenya akkam jirtu. Nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo akkuma argitan kanatti jirra. Utaalloo ganna nama qabu rabbi isinitti nu gaaratu. Watanan na qaqqabee isiniin jedhe. Innaa guyyaa lamaan duratti natti furee ture arrabbu nama dhibee ta'een beeku. Irraa ishees akka hin jiru iyyuu beekan jiruun. Bakka isaa yoo bareedu mara'oo ta'e malee jecha. Innaa waa'ee tokko dhaqquun utaalloo na qabu. Na dhiisee ture garuu. Mana madaala keessa utaalloo illee baay'ee na qora ture. Asitti immoo na dhiisee ture namarraa natti darbaa fuula namarraa natti darbee akkasittiin funyaan na qabee waan meeqa na gochaa jira. Hundumaafuu tsalooti baasin du'aa eegu akkaataa amantaa keessatti. Ajjas unnaan, jinjibilaa unnaan, marqaa, baaddaa fi inni kan baasaa fi jenne kan jinjibila waanuma hin go'in hin jiru. Nagaa hin jiru taane. Kan gurraan qabne na qabee ta'een beeku. Innaa akkasiin jenna